kenneef isaan ijaarame erganaan dhaladhe egaa duuri bulbula jedhama bakka nutti jiraannu kun ganda gandaan yaamama jaarsa jarsa nu amma bakka itti jirrutti ganda warra dabalee ayyuu ganda warra fayyisaa ayyuu jedhama isaan gamatti amma karra qaalluun jirti karra qaalluun jira karra qoreen jira karra gafarsi jira karra qilxiin jira karra alloon jira karra shan qabdi finfinneen jedhu jarri keenya ogaasaa karra san keessatti karra qaalluutti kanaafi karra qaalluuttiif karra qoree kan hordofaa kan ture obboleecha akka hookoo dabalee ayyuuti paarlaamaa itti gaafatama achi keessatti mallattoo nama mallataa san keessaa isa tokkoffaadha. Achi keessatti ani kan dhaladhe egaa amma Nifaas Silk Laaftoo Kifla Katamaa kan jedhani kana keessa jira. Achi keessatti egaa warra biyyattiin tun waan takka hoggaa taate warra keenyatu dursa ba'ee waa'ee gaazexaallee qabna. Gaazexaa mirkanaa jagna jedhamee kan nu baasise Heelaardis bara dargii beekamtuu ta'uu keenya ragaa qabna. Baalaabbaat kan jedhu baalaabbaat የዚህ ሀገር ባላባት ከዚህ በኋላ ለነሱ እንዳይከፈል kan jedhus xalayaa qabna. Farkaa qabna. Amma asirratti amma haqaaqii naan jetteetu. Haqaaqii wanti jedhamu kun namoonni baay'een yeroo tokko maal jedhu haqaaqii waan jedhu itti fakkaata namatti. Haqaaqii jechuun haqaaqee yookaan cimsee hudhee qabe jechuudha. Natti fakkaata akkaataa namoonni tokko dubbatanitti. Haqaaqii jechuun garuu maqaa addaa kan qabu haqi kan jedhudha irraa dhufee maqaa sanatu jijjiirame waan jedhamutu jira. Isa kana akkamiin maqaan sun akkamittiin maqaan sun haqaaqii jedhamuu danda'e? Maqaan malkaan suni maqaa haqaaqii qallaa jedhu naannaa gullallee kana qabsee kan deemu kana guutuun malkaa haqaaqii qallaa jedhu haqaaqiin sun jechuun immoo malkaa san kan cee nama haqa qabutu cee mana qaalluu deema ture karra qaalluun kun tulluu furiin kun muuda furii jedhama qaallichi isa marfatee karra qaalluu kana qabatee taa'aa ture malkaan haqaaqii warra haqa hin qabne yaa haqu warra haqa qabu haa cee'u jedhanii tulluun Saaloo Goorgis kan jedhani jira. Gortuu sanirra dhaabbatanii namni haqa qabu haqaaqii hin ce'a. Namni haqa hin qabne hin ce'u. Malkaan sun haqaaqii qallaa haqaaqii guddaa kan jedhame. Malkaan haqaaqii guddaan laga daadhii kinoo laga daadhii irraallee achirra cabsee dhufa. Malkaa guddaa fuudhee fidee dhufa. Laga daadhii kan hidhame amma akka bishaan namni akka dhugu kan godhame kan hidhame san malkaan hidhame san keessaaf dhufa. Malkaan haqaaqii kan gamana haqaaqii qallaan kun immoo kan gamana gullallee kana keessa karra qirxii irraa karra gafarsa irraa hunda haree garanatti dhufa. Kanaaf maqaa haqaaqii qallaa haqaaqii guddaa jedhame malkaan sunillee walitti malkaa waakkannaa jedhanii ibsaan illee baalaabbaatonni maaliif dacheen kun hidhama jennaani malkaan kun waakkenna malkaa waakkannaa jedhanii jira. Malkaan waakkennaa jedhanii malkaa haqaaqii sanirraan mabraata eliin dur tokkoffaa jedhamee kan ijaarame haqaaqii sanii malkaa haqaaqii sanii. Haqa keenya haqii jedhama malee haqaaqiin jedhame haqaqiin haqa'ee. Maqaa jijjiirataniiru. Kanan jedhu irra caalaa amma yeroo baay'ee tufaamunaa gaafa jedhamu namni tufaamunaa beeku akkaataan itti uummata Oromoo beekanii fi akkaataa itti isin warroonni Finfinnee keessa jirtan kunis fi aadaa fi seenaa warra keerraa wabeeffattee fudhattee dhufteeni tufaamunaa kun eenyu?